Ashama harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota hinaantuwe akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyo. Har'a immoo waan xiqqishuu takka waanan baradhe waan hubadhe tokko namni namumarraa waa barata waan baradhe takka isiniif qooduuf dhufeen jira jechuudha. Akka waa baradhe tokkootitti jechuudha. Innis hayyuu keenya kabajamaa fi jaalatamaa kan ta'e jechuudha. Jawaar namni hin beekne hin jiru gonkumaa addunyaa kanarra jiraate nama dhalatii yoo ta'e malee namni dhalate hundumtuu Jawaar ni beeka jechuudha. Amma daa'ima xiqqoon bahutti. Egaa nama baay'ee cimaa leenca ija Oromoo jechuudha. Hedduu tokko dhaggeeffadhee waa baay'ee yeroo hundas nan dhaggeeffadha. Yeroo inni kan duraan darbes ta'e kanarraatis kanan dhaggeeffadha. Baay'ee Jawaar mana kitaabaati jechuudha. Waa keessatti dubbisuu, waa irraa barachuu kan dandeenyudha jechuudha. Egaa Waaqayyoon umurii isaa nuuf haa dheeressu, nurraa tursiisuu, bilisummaa hawwe kanallee nagaa biyya isaatiif hawwe kanallee Waaqayyoon isaa argisiisu. Egaa gaafiif deebii namni hin dhaggeeffanne hin jiru. Waa'ee gaafiif deebiitirraa kana san jechuu koo osoo hin taane Jawaar galatoomuu jechuu barbaade tana waan ani dhufeefi jechina harkaa bada maaliif jennaan irraa waan akkana jedhee dubbachuuf humni koo achi nan geenye waan ta'eef waan irraa baradhe tokko dubbachuun barbaade jechuudha. Namni tokko gaafa rakkoo keessa taa'es waa'ee saba ofii, gaafa itti toles waa'ee saba isaa, kan fuulduraan dhufus kan duuba dhufus waa'ee saba isaa yaada jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo taa'us yeroo ka'us waa'ee uummata isaa dagateetii miti kan us jedheefillee jechuudha. Jawaar nageenya barbaadeeti, saba ofiitiif nagaa barbaadeeti malee wallaalee yookaan immoo sodaateetii miti jechuudha. Mee yoo callisnee waa'ee nageenyaa haasofne, yoo afaan keenyallee yoo baname waa'ee nageenyatiin afaan keenya banamuu qaba. Nagaan biyya keenyaaf, saba keenyaaf, haadholee dhumaa jirtuuf, ijoollee dhumaa jirtuuf, haawwola keenya du'aa jiraniif, jireenya biyya keenyaa, qaala'insa jireenya biyya keenyaa, ikoonomii biyya keenyaa, akkasuma lolli cimaan gaggeeffamaa ture yeroo darbe keessatti saniif jedhee nagaa waan barbaadeef Jawaar jechuudha callisee jechuudha. Namoonni baay'een immoo akka yoo inni hidhamee baanan inni akkuma dhaggeeffattan jechuudha rafee baay'ee rafee ofitti deebi'ee akkan ofiin mari'adhu, akka boqonnaa argadhu na taasisee manni hidhaa. Kanaafan achiillee yeroo bahu yoo afaan koo kan dubbatu ta'e waan uummata kootiif ta'u, waan biyya kootiif ta'u nagaa waan ta'eef nagaa dubbachuun qaba kan jedhu nageenya labsuudhaaf wanna nageenya ta'e tokko fuula isaatirraa jechuudha. Waan hunda isaatirraa laalanii nageenya akka barbaadamu, biyya keenyaaf nagaan akka ta'uu qabu hubachuun barbaachisaadha jechuudha asirratti jechuudha. Haasaa isaa keessatti illee takka waa'ee uummata isaa keessaa osoo hin bahin, waa'ee biyya isaa keessaa osoo hin bahin, waa'ee nagaa dhabuu saba keenyaa, nama keenyaa, akkasuma Oromiyaa kililii, akkasumas immoo Tigraay, Amaaraa kililiitti illee haa ta'uti nagaan akka bu'u. Biyya keenya, saba keenya wal nyaachisuu dhiisnee nagaan akka bu'u nama ilaa har'aatillee waa'ee nageenyaa, waa'ee tasgabbii haasa'uudha jechuudha. Egaa namoonni baay'een dhugaa dubbachuudhaa fi yoo dhaggeeffannee jirra hedduun keenya waa irraa hubanne, ani akka mataa kootiitti waa irraa hubadheen jira. Yaa galatoomu, haa ulfaatu, nuuf haa jiraatu, umurii nuuf haa dheeratu. Dhugaa dubbachuudhaaf
isa jechuun ija Oromooti, leenca Oromooti dhugaa chaanaali san jechuudha. Chaanaali san irratti namoonni baay'een aartiiwwan garaagaraa warreen hojjetanii diraamaa wan garaagaraa warreen hojjetan haga inni ilaalame namni ittiin ilaalamne jechuudha. Miliyoona hin gala jechuudha booddeerra haga boruu akkas taanaan teenyan miliyoona hin gala jechuudha. Kun immoo kifilii tokko jedhamee gadhiifame jechuudha. Interviewun isaa waan dhume natti fakkaatu. Kanaaf hedduu tokko jechuudha. Waa baay'ee irraa baranna. Jawaar jechuun nuuf jechuudha. Uummata Oromootiif abbaa biyyaa jechuun dandeenya. Abbaa nageenyatti dhugaa dubbachuudhaaf abbaa nageenyaa, mana kitaabaa waa hunda jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf hayyuudha, beekadha, waan hunduma beekaa, biyya isaaf waan hin taane biyya keenyaaf waan ta'u waan hundaa adda baasee nama beeku, nama baay'ee cimaa sammuudhaanis waan hundaanuu dhugaa dubbachuuf wanti irraa hafe takka hin jiru jechuudha. Umurii isaa Waaqayyo nuuf haa dheeressu. Nama saba ofiitiif akkanumatti quuqamu isa haa taasisu jechuudha. Isallee bilisummaa hawwee du'e kana itti hidhamee waan meeqa itti dhabee hundaa itti ta'e kana Rabbiin isuma wajjin nu haa bilisoomsu, nus bilisoomne inni ija isaatiin argee yeroo itti gammadu jechuudha. Akkasumas immoo jijjiiramni amma dhufe jedhamu kunuyyuu dhugaa dubbachuudhaaf maqaa Jawaarii jechuudha. Yeroo sanuu kan dhufe jijjiiramni kunuyyuu maqaa isaatii tokkoffaa adda durummaadhaan jechuudha. Yeroo san jijjiirama kanarratti kan fidame isa jechuudha. Egaa uummanni Oromoo Jawaar baay'isee jabeeffachuu qaba. Komii garaagaraa yerootti irratti kaafama. Garuu uummanni illee waan isa jaalatuuf malee waa biraatiif miti. Waan jaalataniif nama jaalatan tokko immoo komatu. Garuu Jawaar Mohammad aarsaa hedduu kaffalee har'as immoo kunoo dhaloota barsiisaa jira jechuudha. Biyya keenyaaf maaloo goone nagaan bu'a kan jedhu, akkamitti yoo deemne nageenyi bu'a kan jedhu, har'arra hoo lammiin keenya maaliif nagaa barbaade, nageenyi maaliif akka ta'u inni xiinxalee beekee amma irratti jechuudha. Dhumaatii saba ofiitiifis quuqamee, saba biraatiifis quuqamee hunduuyyuu jechuudha. Gamanaas gamasiis kan miidhamaa jiru haawwolee, daa'imman, abboota gurguddoo, qotee bulaa kanniintu miidhamaa jira jechuudha. Warreen amma fakkeenyaaf kanniin akka hidhatee warri loluu kuni isaan miidhamanis duruma itti citan. Garuu daa'imman, qotee bulaan, hojjetee bultoon baay'ee miidhaman karaa qaala'insa jireenyatiinis haa ta'u karaa hundaanuu baay'ee miidhamtoota jechuudha. Hiyyeessonni, jiraattonni biyya keessa jiraatan, magaalaa keessa jiraatan, baadiyyaa keessatti jechuudha gaagama guddaa ta'aa jira. Egaa kan hundumaa Jawaar taa'ee yeroo laalu kuni kufaatii biyyaatii fi dhumaatii namaa, dhumaatii saba ofiiti malee wanta takka akka bu'aa hin buusne beeka jechuudha Jawaar. Egaa ammallee Waaqayyo nagaa biyya keenyaaf haa buusu. Nagaa nuuf buusee nus bilisoomnee araaramanii Waaqayyo tokko nu godhee osoo nagaadhaan karaa diimokiraasiitiin wajjin saba hunda waliin walqixa ta'anii aadaa ofii walii kabajanii waan hundumaa Itoophiyaan ka biheerasabii hedduu qabdi, sablammoota hedduu waan qabduuf Itoophiyaa san keessatti jaalalli, nageenyi, tasgabbiin bu'ee akka jiraannu, akka Oromoonis waan barbaadu argatee nageenya, tasgabbii akkasumas mirga ofiin of bulchuu yookaan aadaa ofiitiin buluu, mirga diimokiraasii san argatee Oromoonis bilisoomee Rabbii guddaan ijaan nu argisiisu. Jawaar keenya umurii nuuf haa dheeratu dhugaa dubbachuudhaaf horaa bulaa deebana.